Kutaa kana keessatti immoo HTML jechuun maal jechuudha? Caasaawwan HTML eenyu fa'i? HTML'n tuursota eenyu wajjiniin hojjetaa kan jedhu kan walii ilaallu ta'a. Gara koorsii keenya irratti gaafa hin galu. HTML jechuun maal jechuudha? Isa jedhuufi. HTML'n weebpeejii tokko divilooppii gochuudhaaf laanguweejii isa jalqabaa fi isa bu'uuraadha. Eenyurraa argamee isa jedhuufi gabaajee kanaati. Gabaajee yookaan abirbeeshinii kanaati jechuudha. Kunoo abirbeeshinii kanarraati arganne jechuudha. Gabaajee kana gaafa diddiirsinu hypertext markup language kan jedhu kana agarra. Egaan as keessatti tuursonni argamanii eenyu fa'i? CSS fi JavaScript. CSS maaliif nu fayyada? Barreeffamoonni keenya teessumni isaanii akka bareeduuf, istaayilota isaanii, kalarii isaanii jijjiiruudhaaf nu fayyada jechuudha. Gabaajeen kanaas cascading style sheet jennee diddiirsuu dandeenya. JavaScriptiin immoo maaliif nu fayyada? Weebsaayitii divilooppii goonuu kana keessatti piroogiraamii gashuu barbaannu yoo ta'e, piroogiraamii sana ittiin gashuudhaaf nu gargaara jechuudha. Piroogiraamii gaafa isin jedhu fakkeenyaaf waan akka kaalkuleetarii as keessatti gashuu barbaannu yoo ta'e, kaalkuleetarii ittiin hojjechuu dandeenya. Istiraakcharoonni HTML eenyu fa'i? Istiraakcharoonni HTML immoo HTML mataa isaati jechuudha. Koodii kana ilaala. Koodiidhuma kana fudhannee ilaalla jechuudha. HTML. Koodii kuni koodii baniinsa piroogiraamii gaafa hojjennu koodii nuti jalqaba barreessinudha jechuudha. Isheen kuni root element jedhama. Ishee kanarraa kaaneetu itti fufna jechuudha. Inni lammaffaan headingiidha. Kun mata duree weebpeejii keenya. Waa'ee weebpeejii keenya jalqaba kan nutti himu eenyudha jechuudha. Taagii kanadha jechuudha. Heedii kanadha. Inni itti aanu taayitiliidha. Taayitiliin biroozerii mataarratti kan argamu taayitilii biroozerii sanaati jechuudha. Akkuma kunoo weebpeejii kanarraati agartanii mataarratti kan agartan kun taayitilii isaati jechuudha. Taayitilii weebpeejii kanaati.